Hordofaa kan jirtan egaa qophii addaa imala gumaataa nuti gara Haroo Wanciitti taasifnedha. Daawwattoota keenya ammas irra deebi'uudhaan hordoftoota amantaa kiristaanaatiin baga ayyaana cuuphaa geessan siniin jenna. Amma immoo warra waldaa yabalaa kana waliin jirra. Waldaan yabalaa kun egaa Haroo Wancii irratti waldaa umurii dheeraa qabu. Asirratti gurmaa'anii daawwattoota iddoo garaagaraatii dhufanii warra daawwachiisanii. Meegaa isaa wajjin immoo erga immoo naannoon kun misoomee kan durii caalaa akkam qophooftanii itti hojjechuudhaa fi hammam cimtanii jirtu sadhu waliin haasa'aa wajjin turra. Jalqaba baga geessan ayyaana cuuphaa. Amiin isinis baga geessan. Maqaan keessan eenyu mee isin waldaa kana keessatti ga'een keessan maali? Ani obbo Wadaajee Sadilaan jedhama. Ga'een itti gaafatamummaan kootii akka ikooturizimiittis itti gaafatamaadha. Akka waldaa yabalichaattis itti gaafatamaa dura taa'aadha. Mee yaballi kun waldaa yabalaa kun nama meeqa qabaa? Waldaa meeqatu jira? Yoom hundaa'ee hojii eegale? Bara 1996 hundeeffame nama 19 hundeeffame. Amma nama barana nama naannoo nama 70 wayiti ala nama 20 wayi dabalee 93 wayiti ala namatti dabalee hojiin baay'een nama bal'annaa. Akka waldaatti waldaan meeqa? Waldaan kan yabalaa jira, kan fardaa jira, kan gaayidii jira, kan dammaa jira. Akkasuma akkasitti jiru kun miseensi kan dubartootaas jira, qusannoo dubartootaa. Meegaa waldaan yabalaa kun tajaajila akkam akkamii kenna torbanitti hangam hojjettu mee waa isaanitti himaa? Yaballi egaa hojjechuun nuyi keessummaan dhufuu baannaan kootu innee waamnu. Innaa haalli mijateef haala qilleensaa laalee keessummoonni dhufu innaa dhufanii simannaa. Torbee tokko keessa baay'inaan dhufuu danda'u, torbee tokko guutuma dhiisuu hafuu hin danda'ama. Akkuma dhufetti simanna nuti. Kan dhufetti gaggeessuu hin dandeenya. Tajaajilli isin kennitanii yabalaan alatti asitti maaltu jira jechuun qaamni isin wal quunnamsiiftan gamaa gamanatti jira moo bishaanumarra qofa naannessuudha? Lakkii isa barbaade kun madda piroojeektiin kun galee gara piroojeektiitti barbaachisaan achi ceeneet iddoo piroojeektiitti finnee gara mana amantaa keenyaa kana geessina. Yoo barbaachisaa ta'e xaballi kan dhiqamu kan dhiqatan jira, kan dhugan jira. Bakka sana kan hora kan jedhamu achi geessina. Bakka xaballi jiru. Achis hin geessina bakki nuti hin geessina bakka iddoo amamnetti gaayidoonni bilbila keenyan qabu isaan wal quunnamne gaayidoota wajjin hojjechaa oolla guyyaa guutuu hojjenne innaan keessumaan jiru. Yoo xiqqaate torbanitti mee nama meeqa fa'aa dhufa akka tilmaama keessanitti mee namni bashannanaaf dhufu meeqa ta'attanii yaaddu isin akka waldaa kanatti? Gizeen akka 200-300 olii dhufaa jira. Gizeen immoo torbeetti homtuun dhufnee jiran quunnamuu danda'anis. Kanaaf akkuma namni dhufetti. Yaballi keessan yabala aadaadha. Yabala aadaa ta'eeyyuu immoo mummuufaadha baay'inaan kan argaa ture qarqaratti. Maaf hin ammayyeessine yabala kana maali? Duri yaballi kana ta'u gaattiraa Habashaa kan jedhamurraa gaattiraa Habashaati kan hojjetamu. Gaattiroonni Habashaa suni akka tokkoonis akka qabeenya uumamaa kana balleessina akka jedhamutti kunuunfamaa ture. Innaa biraas dabarree gara fuula hamboo kunuunchi gara fuula hamboo kana gara biraatti biyya biraa dhaqneeti. Daboodhaan baachifnee finnaa baay'annee dabootti baafnee akka nama 50 akka nama 100 lafarra harkisiisaa finnaa. Amma sun nuti xiqqannaan bakka namni dura ittiin ijaarame naannoo nama 68 wayiiti san kan qabu. Mataan immoo akkuma fardaatti qaba jechuudha. Amma warra akkana naannoo jiru mataan kan ittiin deemu qaba mataa isaati. Keessummaaf immoo kana mijuudha jennees kana mijeessine malee jiru. Yabala meeqatu jira asirra baay'inaan meeqa ta'uu danda'a? Kan waldaa kana keessa jiru kan tajaajila kennaa jiru kan maddee dulloomee ba'e malee naannoo 50 wayiiti kan tajaajila kennu keessummallee gaggeessu inni kan gaggeessu. Kan dhuunfaan immoo namni ittiin bulu naannoo 100 olii ta'a. Inni kun aadaadha. Inni motoraan immoo jira ammayyaan. Waa'ee isaa waa yaaddan qabdu isin akka waldaa kanatti? Yaadne irra kunumtuu akka ammayyaatti hojjetameeyyuu bishaan kun hin dhugama. Yoo motorri itti godhame nadaajatu balleessa hin bakka lama kan jedhamuun aadaaf turizimii dhoowwe kana. Anillee hubannaan sun akka jiru qubanan qaba. Yoo inni motoraa kun dhufe boba'aan aarri gubataa itti nam'uu danda'a, boba'aan itti dhangala'uu danda'a. Bishaan kun immoo summaa'uu danda'a, baduu mala ta'a. Kanaaf inni aadaa kun akka jajjabeeffamu anis qubanan qaba. Kanaan duras waldaa keessanii haasofsiiseen ture waan akkasii irratti ammallee jennoo akka sanaa jira. Mee piroojeektonni asitti ijaaraman immoo jiru. Piroojeektiin haaraan ikooturizimii wancii dandii kun hojjetamee loojiiwwan qarqara kanarratti hojjetamaniiru waan baay'ee jira. Inni kun mee gabaa keessan hammam dabala jettanii yaaddu? Humnaa ol dabala jenneeti gammanna fi ilaalchas qabna ammayyuu adeemsa keessa dabalaa dhufeera. Ilaalchi jira, hoteelli dur hin jiru, hoteelli dhufaa jira. Moociin akkatti asfaaltiin hin buune asfaaltiin bu'ee jira. Duratti mooci biyya rakkisa.
fardeen fe'amu namni hin dandeenye namni maddeeshii moocii deemsaa hin dandeenye gubbaarratti hafuu danda'a. Amma ammasitti hin dhufa. Amma dhaqee piroojeektii kana ga'utti makiinaan hin bu'aa dhiyoochi ta'achi dhaqnee fuudhuu dandeenya yabalaanii gabaa keenya hin dabala jedhetanii abdii guddaa qabarra. Dhufaatiin nama dabalee erga piroojeektiin kun hojiin isaas jalqabame baay'inni nama dabalaa jira akkami? Dabalaa jira wal jala. Isa durirra fooyyeen baay'ee jira. Inni dura koronaadha. Inni attaan immoo haala qilleensa waan argeenidha. Ko'ummaan jiraayyuu baay'ee lamnee teenyaayyuu amma piroojeektiin kun eebbifamee moociin kunis galee daddabalaa jira. Namni wal jalaan dabalaa deema. Lubbuu baraartonni immoo jiru yookaan laayif seevaroonni nama bishaan daakuu dandeessu waldaan keessanii warri yabala kanarra hojjetanii yoo waamti uumamellee amanamaadha amma hojiin keessan kun. Akka godhamneef taasisaa jirra nuti maaliif nama keenya nama 50 yoo baate kuni nama 20 nama 30 itti feena keessummaadhaaf akka maddee ishee dirqi hin jenne garuu kun mudatee hin beeku garuu haa ta'uudha immoo ammite leenjii qaba daakicha nama daanuudhaaf hin danda'a. Jakkeettis qabna nam sadini kana jakkeetti gara jakkeetti 3-4 qabna namni uffatee daakuu danda'u illee kan ittiin bahuu danda'u gaafannaan keenyaaf jakkeettinis. Mee walitti dhufeenyi keessan maal fakkaata? Warra amma piroojeektiin kun hojjetameera, loojiin hojjetame waan baay'ee jira, inni xumuramaa jira, warri isa hoogganan jiru. Walitti dhufeenyi keessan maal fakkaata? Waliin hojjechuudhaaf waa waliin haasoftan qabdu. Lakkamammaa garuu keessummoota isaanii hin deemsifnaa, innaa isaan waan bilbila keenya qabdu, bilbila isaanii qabna. Nasaan waamanii ta'uwaanna narakoo wee jiraatu hin gaafanna kanum kanaan malee wal quunnamtiisa ni ji'aan qanii bulii torba qabna walgahii bulii torba bulii 29 walgahii cimaa jira waldoliin hundi warri waldaa kun waldaan hundi keessumaa maal akka jiru rakkoon akka maal jiru namni waa balleessoo jiraate deen itti tafee jiraate waallichi yoo qisaasa'uuf deeme marii guddaa jira bulii torba bulii 29. Maal taajabdu mee amma isin asooltu yoo xiqqaate torban keessatti guyyaa 4-5 asuma jirtu jedhee yaada haroon kun akka kunuunfamuuf bosonni naannoo kana jiru akka kunuunfamuuf isin dhimmamtoota jedhee yaada jalqabarra eenyuma caalayyuu maaliif irraa fayyadamaa jirtu waan ta'eef maal taajabdu mee wanti sirratu qabu maali mee? Wanni sirrachuu jiru nuti satuma dandeenyeetuma hojjennu keessummoota dhufan taasifamna maddee sheegaa keessummaadha hin beeku turizimii jedhamu iddoo hundaatti doocachuun jira. Haayilaandii illee gatuu isaaniitiif naan taasifama mooci irratti maa gatu inni isaan duuba dhufu maalaa jedhu waan nyaataatti nyaatanii baatanii feestaalaata waan ta'u gatanii deemuu nuti funaana innuma sana fuudhanii too deemanii amma turistoonni isaanii hadoonni innum sana feestaala qabu fudhatanii deemuu makiinaa ofitti galfatu wayiin gara nuti qoshaashaatti gannutti geessanii gatu isaan keenyaa kun turistoonni biyyarraa dhufan asuma iddoo ta'anitti haayilaandii gatuu feestaala gatuu qodaatti nyaatan achumatti gatanii deemuu nuti funaanaa jira baay'een isaan tokkas godhani ba'aa hojiin irratti gatuurra turisti biraarra moo nu taasifsiisuurra aadaa beekamaa ta'eetoo innumatti nyaatan itti fayyadaman fudhatanii deemanii baay'een nuti tola jenneeti sabaqa safaa mari'an qulqullina garuu sabasabaa jira. Qulqullina naannoo kanaatiif immoo kan eegumsa godhu yookaan keessumaa amma waan maamilli waa fidee dhufuu danda'a akkuma jettan yookaan bakka inni itti waa gatu qopheessuun barbaachisaadha yoo immoo dubartitti illee gata ta'e yoo immoo akkas wanti ta'e lafarratti harcaate qaamni waan sana cuuree yookaan funaanee gatu yookiin gubu jiraachuu qaba. Isa kanaaf yaada dhiyeessitanii beektume qulqullina isaa eeguudhaaf. Nu yemma akkasitti namni mana waldaa kana kireeffate jira. Gibbii kana keessatti tokko bu'ee tokko torbee eegnaan ina dabamta mana keessaa baataa jenneen. Akka naannootti ijoolleen immoo na argan ijoolleen dafaati boolla isaa qopheessinee jira. Saaxinii itti gatamus jira. Isas qopheessinee jira. Akka gubbaatti immoo akka ikooturizimitti duratti achi fuudhanii torbumaan bulumaan fuudhanii gubu. Kana xinniqaaqee walii kennaa uumni kunoo qoshaashee akka baay'een keenya hin bakka lama fooliin taanee dhufa. Bishaan keenya hin bada, moociin keenya hin bada. Turistiin nu taasifamee bahuu danda'a. Jennee akka xinniqaaqee walii kenna ji'a. Akkuma waliigalaatti mee dhaamsa maal qabdu tokkoffaa maamiloonni illee yoo dhufan maal gochuu qabu maal gochuu immoo hin qabani. Lammaffaa qaamni dhimmi ilaallatu illee maal sin deeggaruu qaba. Waanni maamila nu heeggaruu barbaadu warra abbaa qabeenyaas ta'e warra kanoo loojii kanas ta'e nu amma yabaloo kana dabaluu af hojjechiisaa jirram. Yabaloo addisii kana akkana eenyu kan hin sodaanne turistii kan hin sodaachifne dabalaa jira hojjechiisaa jirra. Uumni isaa kan makkanaa kan ta'e harmuneemii hojjechiisaa jirra. Garuu yabaloon kunnoo haannasaa humni keenya nuti hojjennee nyaachuudha mindaan keenya kanumaa jechuudha. Hojjennee nyaachuudhaaf kaapitaalli keenya mana ga'ee humni keenya kana ga'ee humni isaa bituu hin dandeenyu baay'ifnee 3-4 bituu hin dandeenyu warri humna qaban abbaa qabeenyaas ta'e
ورا لوجي كنستي بروجكتي كان اللي دبلته وتو يبلا كنروت دبلا يبلو كنو أنا سكي ثم نجلاتك كيسودان دا إثني هذا أمني كان ندقرو بربادو يبلا كنتون وجه تسني بلو وردا كان كتيس مو كان دفع ديمه توريزمي نوجا سودان دو تون دبلاني في إن كينيا كان غرسنا جرنا غلطوما سنس Egaa daawwachaa kan jirtan qophii addaati daawwattoota keenya imala gumaataa keenya kan simbiraan gahaa turre qophiin keenya akkuma itti fufetti jira. Waldaa yabalaa asirratti gurmaa'ee jiru egaa yaada isaanii dhageessaniitu waldaa yabala aadaati. Yaballi aadaa kun immoo akka haroon kun hin xuroomneef illee gumaacha guddaa qaba. Naannoo kana kunuunsuun baay'ee barbaachisaadha. Maamiloonni garana dhufan illee naannoo kanatti akka isaan xuraawaa garaagaraa hin ganne haroon kun akka hin qulqulloofne bifa cuquliisaa qabu ittiin beekamu kana akka hin jijjiiramnee fi qaamni dhimmi ilaalu hunduu gumaata mataasaa qaba irratti hirmaachuu qaba jenna. Qophii biraatti dabarra jechuudha. Qophii kana wajjin kanan ture ana ayyaanaa cimdeessaati. Qophiileen keenya ammas akka itti fufanitti jiru turtii gaarii isiniin jenna. daawwattoota keenya imala gumaataa keenyaatiin ikkoo turizimii wancii sin daawwachiisaa turre asumatti xumuruuf jenna. Egaa kallattii garaagaraatii walitti dhufne ikkoo turizimii nuti daawwanne immoo manoonni jiran haalli jiran yookaan immoo haroowwan aziruu bosonni isaa hundinuu baay'ee miidhaga. Akkamitti ilaaltan? Baay'ee bareeda. Amma immoo bakki nuti itti argamne iddoo lafa ol ka'aa namni akka haroo wancii ijaan guutummaa ishii daawwatutti bakka qophaa'edha. Asitti gamoon ijaarameera. Gamoon kun ijaaramee kaaffeedha. Hojii dhabeeyyiif kenname. Iddoo kana namni dhufee tajaajila as argatu jira. Akkasuma immoo as dhaabate haroo kana guutummaatti asii gadee daawwata. Walumaa galatti imala gumaataa keenyaatiin waan baay'ee daawwanne mana qonnaan bulaadhaaf ijaaramee kenname mana haaraa jireenya fooyyee jireenya jijjiirame argineerra. Loojiiwwan asitti ijaaramanii tajaajila hoteelaaf turizimii kennuudhaaf qophaa'an argineerra. Akkasuma immoo waldaa yabalaa waliin turree akkamitti akka hawaasa tajaajiluuf yookaan maamiloota tajaajiluuf qophaa'an illee argineerra. Waan baay'eedha wanti nuti daawwanne guyyoota lamaaf turtii taasifne keessatti imala irraa kaanee haga dhufnutti bullee halkan waarisifachuudhaan ganama kaanee waan jiru guutummaatti gara daawwattoota keenya biraan geenye irratti abdanna. Anuu harmeetti maal fa'aa ilaalte akkamitti ilaalte? Lakkii bakka kana dhaabbattee gaafa asii gadi ilaaltu naannoon kun akka hangam akka inni miidhagu kanatti agartu goda taateetu ta'in fiixee kanarra dhaabbatteetu. Projektiin kun gaafa TVdhaan ilaalamu iddoo kana dhaabbatamee gaafa gadi ilaalamuudhaan gana kan bareedu kana jettee yaaddu manni itti dhiyaattee harootti dhiyaattee gaafa ilaaltu wanta argitu bishaan manni maal garaagarummaa sitti mul'isuu danda'a maayinni jettee yaaduu dandeessa. Gaafa iddoo kanarra dhaabbattee asii gadi ilaaltu garuu miidhagni uumaa akkamitti naannoo kana tolchee akka inni bareechee uume asirra gaafa dhaabbattu sirriitti mul'ata. Isan dinqisiifadhaa jira dhaabbadhee. Manni yookaan manneen qonnaan bulaa nuti keessa bulle amma jala kana jira. Lafa sana dhaabbattee yeroo asii ol laaltu akkuma nama samii ilaaluuti. Asii immoo asii gadi yoo laaltu akka nama samiirraa asii gad laaluuti. Akkuma ijaan argaa jirru gajallaa kanatti akkaataatti loojii fi manni jireenyaa qonnaan bultootaa wal biratti ijaarame. Baay'ee namatti tola. Akkami qorri bishaan qarqara eega. Jajaa dhufneerra mee waan miidhagaa ilaalle keessaa immoo wanti taajjabdan yookaan kun sirratuu qaba yookaan kun immoo hojjetamuu qaba kan jettan yaada qabdu lama keessa. Isa jennu dura finneetu isa gara yaada qabnutti dabarra yookaan immoo akkas ta'e jennutti halkan ani beeku isinitti qorreera ta'e beeku akka bishaan qarqara jirutti baay'een qorru yoo bultu bishaan qarqara manni yoo xiqqaate meetira 40-50 ta'u bishaan irraa. Bishaanuma jira. Garuu immoo qorran qabu beektaa. Baay'een qorru. Manneen qorru hanga sodaatamis gara gubbaa yoo ta'e gara gubbaa seensarra malee. Baay'ee namatti tola. Jallisuun inumaayyuu irra keessa kanatu baddaa kanarratu xinnoo ishee akka qilleensa qabaachuu ka'a malee. Gaararra waan ta'eef. Gaararra waan ta'eef. Walumaa galatti haroon wancii baay'ee bareeddi. Akkaataan isheen itti uumamte bifti ishii
mandari naannoo sanatti ijaaramee jiru odolli keessatti argamu lafti citaan gara keessatti seenee namni gara abbaa warraa 40tti siqa jedhama kan achirra jiraatu waan baay'ee namatti tolu inni iyyuu mataan isaa turizimii dhumatuma loojiin ijaaramuu baatee wanti biraa asitti miidhagfamuu baatee seenteetuma qonnaan bulaa bira bultee baatee yoo haroo kana daawwatte inni mataan isaa baay'ee hawwataa fi namatti tolu. Jalqaba bosonaa fi gaarreen garaagaraa haroowwan as jiran kana jalqaba bareechee bareedina asuma dubara qabdu irratti wanti xiqqoon kan dabalameef. Egaa gara yaada meetiin dura jetteetti immoo yoo deebinu utoo iddootti xuraawaan gatame wayii qabaate egaa amma haaraadha mootummaan reefuu irratti xiyyeeffatee hojjechaa jira waan ta'eef keessummoonni garanatti dhufan keessumaa naannoo qarqara haroo kanaatti otoo bakki itti waa balfi gatamu qophaa'ee balfi achi keessatti gatame qulqullinni haroo kana eegame baay'ee bareeda kan biraa dhufnee wanti nuti hin argina jennee akka durii namni wancii dhufe dur damma bitatee galabeetta dammi baay'ee bareeda damma qulqulluu jira amma erga waggaa 3-4 asii dammi xinnoo oomishni isaa hir'ateeraa hin jiru waan jedhamu jira inni kun maalirraa ka'e laata kan jedhu qorannoo barbaada garuu dammii fi wanciin yeroo baay'ee wal qabatee ka'a waan ta'eef dammi akka durii hin jiru. Namoonni damma oomishan illee maali dammi maal ta'e yoo jennu dammi baay'ee miti haalli qilleensa waan jijjiiramu keessatti iyyuu baarzaafiin garaagaraa bosona kana keessa waan dhaabbateef akka jedhu harraa kaasuudhaan badee dura dammi qamaxxee faarraa baay'ee oomishama qamaxxee nama hir'ateeraa waan jedhu jira sababni isaa immoo baargamootu gurguddatee naannoo kana dhaalaa jira odeeffannoo jedhu jira qorannaa barbaada garuu kun yaada namootaati kan namoonni kaasanii qorannaa barbaada yoo dhugumaan akkas ta'e dammi asii baduurra mukti baargamoo kan baarzaafiin jennu kun hafuusaatu filatama jedhee yaada akka dhuunfaa kooti. Bishaan inuma iyyuu baargamoon kun bishaan xuuxaa bishaan balleessaa waan jedhamee yaadama waan ta'eef miidhaa akkasiis qaba waan jedhamuuf barbaachisu. Otoo qoratamee wanni kun tarkaanfiin sirrii fudhatamee irratti hojjetame baay'ee gaariidha. Akka waliigalaatti egaa baay'ee jaallanneerra baay'ee nutti toleera. Hawaasni naannoo kanaas fuulli isaa ifaadha gammadaadha. Keessumaa qonnaan bultoonni baay'ee gammadoodha warri naannoo kana jiraatanii wanti haaraa isaan arganii hin beekne asitti ta'eera. Wanciin isaan umurii isaanii guutuu wajjin jiraachaa turan kunuunsaa eegaa amma immoo bifa kanaan miidhagdee fuula haaraa qabattee dhiyaatteetti baay'ee namatti tola isaanis fuulli isaanii gaariidha nutis keessummaa isaanii taanee gaafa dhaqnu fuula bareedaa fuula gammadaadhaan nu simatanii nu wajjiniin turan jechuudha nuti isaa wajjin turre imala gumaataa keenya kanaan xumuruuf jenna mee yaada dabalataa yoo qabaattan waa jennee xumurra. Ani egaa wanti piroojeektiin guddaan kun akkasitti hojjetamee namni daawwannaadhaaf qophaa'eera jira garuu wanti hundi immoo kan inni ta'uu danda'u yoo nagaan jiraateedha. Kanaaf nagaa yoo jiraate turizimiin jiraachuu danda'a yoo nagaan jiraanne nageenyi jiraanne taanaan namni kara kana dhufee waan kana daawwachuudhaaf irra rakkataa biyya keessa olii gadi deemanii uumama jiru qabeenya jiru daawwachuudhaaf rakkisaadha. Kanaaf nageenya waan gama hundattuu nageenya buusuudhaaf gaafatu hunduu irratti tumsee yaada jedhuun qaba dhumarratti. Haalli jiru bareedaadha. Nuti daawwannee jirra. Namoonni hin daawwanne yookaan immoo foddaa TV garaagaraatiin namoonni wanciin kun yeroo eebbifamus haala amma miidhagee jiruunis ilaalaa jiru waan ta'eef koottaa daawwadhaa jennasuma. Egaa daawwattoota keenya imala gumaataatiin magaalaa Ambooti kaanee hanga haroo wancii kanatti imallee naannoo kana waan jiru oollees bullees sin agarsiifneerra. Jiruuf jireenya hawaasaallee mala akka fakkaatu gaa hubattaniittu namoonni immoo iddoo garaagaraa teessanii waa'ee wancii odeeffannoo qabdan miidiyaa garaagaraatiin argitan nurraas dhagahaa jirtan ofii keessanii immoo qaamaan dhuftanii yoo daawwattan kana caala itti gammaddu keessumaa gaa turizimiin turistoonni biyya keessaa akka baay'ataniif akka babal'ataniif seektarii jirullee irratti hojjechaa jira seektarii dhimmi ilaalu kanaafuu isinis carraa argattaniin koottaatii daawwadhaa isiniin jenna egaa qophiilee kana hunda qopheessee simbiraan gahaa kan ture miiltoowwan koojin ayyaanaa cimdeessaa meetii fufaa anwaar firrisaa ogeessonni kaameraa keenyaa Seyd Huseen Abdul Qaadirii fi Galaanaa Kabbadaati konkolaachisaan keenya naannessaa Alamuu ture egaa waan nu wajjin turtanii daawwattaniif galatoomaa isiniin jenna ayyaanni cuuphaa ayyaana nagaa gammachuuf jaalalaa isiniif haa ta'u jenna takkaa dinqisiifannee haalaan luqaa si gadi amma itun deebiin dura itti ijubbaa salaamachaa jirra deebiin keenya noola guyyaa ta'e immoo dhumna deebine guyyaa ta'e deebine dhumna bakka miidhagaan akkasii si hawwatu si waamuun isaan oolu baay'ee bareeda. Mana keessa bultan jaallattaniiti miti? Mana lakkoofsa tokko bullee kolleetu asitti naqanii deebiin deemachaan ture. Kanaa booda gaafa dhufnu akka maatii horanneerra. Akka maatiitti dhufna. Maatii horanneerra. Baay'ee namatti tola. Otoo garaa nu nyaatu biraa galla. Baay'ee garaa nyaate dhiisanii deemuuni. Kanaafuu kana fakkaata. Miika'ee geerarree, miiciisee geerarree, miidhaa'ee geerarree.
بداتو جنتا